Ashamaa hordoftoonni koo hundi keessanuu akkam nagaa jirtu. Akkuma barruudhaan isiniif himetti biyyoota Arabaa gara garaatti imoon nuuf hin dalagu jettan. Fakkeenyaaf Saawud Arabiyaa fi Dubaay keessatti imoon voiisii fi bilbila nuuf hin dalagu jettanii baay'een keessan naaf barreessaa turtanii. Kanaaf deebii isiniif deebisuu dhufe mala tokko isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Duraan dursee hordoftoonni koo hundi keessanuu bilbila keessanirra imo duraan buufattan bilbila keessanirra kan jiru balleessitan jechuudha. Uninstall gootan. Uninstall kunoo akkanumatti uninstall gootan. Ofirraa balleessitan jechuudha kunoo. San booda Play Store seenna. Play Store seenna akkanatti. Play Store keessatti kunoo gubbaa irra sarara sadii jiru gubbaa gara bitaatiin sarara sadii san isa gattuina. Isa click goona. San booda akkana nu dhufa as keessa setting kan jedhu soqna laala. Setting. Kunoo setting gara jalaatti jechuudha kunoo nuuf dhufe akkanatti dhufeen booda lammaffaa irratti gubbarra lammaffaa irratti auto updates apps kan jedhu kana jechuudha isa gattuqne tokkoffaa gubbarra jiraachuu isaa kana laalla jechuudha. Gubbarra fakkeenyaaf yoo kan jala jiraatu ta'e akkanatti yoo goone kunoo akkanatti jalarra mul'ataa jechuudha. Garuu nu ka godhuu qabnu gubbaa irra do not auto update apps kan jedhu kana isarra gochuu qabnaa jechuudha akkanatti. San booda keessaa baana Play Store keessaa hin baane jechuudha guutumaan guututti. Seenna Google Chrome seenna. Google Chrome jechuun kunoo gubbaa isa jidduu kana gubbaarratti isa jidduu Google Chrome tu'ine ifama. Google Chrome tu'ine kunoo as biratti Aptoid APK jettanii barreessan APK akkanatti jechuudha. Aptoid APK kunoo isa kana jechuudha Aptoid APK. Erga kanatti isiniif dhufeen boodatti kunoo lammaffaa irra kan jiru jechuudha. Lammaffaa irra kan jiru isa tuwitan isa click gootan. Kunoo lammaffaa irra kan jiru kana jechuudha. San booda kunoo Aptoid isa kana download jedha jidduu irratti kunoo download kan jedhu kana click goone gattuina. Download isa jedhu kana. Jalaanis kunoo amma download kan jedhu nuuf fide isas download kan jedhu kana tu'ina jechuudha. Amma nuuf bu'aa jira jechuudha. Mee bu'ee jira isaa gubbarrattis yoon akkana gad ooftan kan inni bu'ee sun isinii dhufa jechuudha. Kunoo amma akkanatti nu dhufe install kan jedhu kana gubbarratti yoo gad isiniif dhufe akkanatti isuma gad tuqxanii san booda garana isinii fida jechuudha. Install kan jedhu kana. San booda install kan jedhu kana tu'ina kunoo amma bu'uu jalqabaa jechuudha. Bu'uu jalqabaa amma install ta'uu jalqabee jira appiin kun. Sirriitti na hordoftoonni koo hundi keessanuu YouTube kiyya seenaatii Oro MP4 jedha subscribe godha suuraa kiyyatu irra jira akka isin dogongorsiifneef hundi keessanuu subscribe godha. Appii afaan Oromoo fi wantoota garagaraa afaan Oromootiin wal barsiifna jechuudha. Appiilee garagaraa yeroo baay'ee afaan Oromootiin namni baay'een afaan biraatiin hin galuuf waan ta'eef afaan Ingiliffaan afaan Hindiitiin yookaan immoo afaan garagaraatiin namni baay'een afaan Oromootiin appiin barsiifamu hin jiru. Jedhanii gaafataa turanii kanaaf anis appii kana jalqabe jechuudha. Oro MP4 YouTube kiyya seenaatii waan duraan gadhiifame hundaayyuu ilaalaa subscribe godha. Appiilee baay'ee gadhiisee jira kanaan dura sanniin ilaalaa hordofaa. Galatooma. Kunoo appiin sun install ta'ee naaf bu'ee jira. Amma open godhee seena. Open. Open gootanii yoggaa seentan akkanatti isiniif dhufa. As biratti isiniif dhufuu dhabuu danda'a garuu ana biratti dhufe do you want install Aptoid isa jedhu kana gootanii ammas akkanatti isin dhufa heeyyama gootanii allow jedha kunoo ammas biratti heeyyama kennitaniif jechuudha allow. San booda bu'uu jalqabee jira jechuudha amma appiin sun install ta'ee jechuudha isa dhumaa gara appichaa seenuuf. Fakkeenya osoo isinitti argisiise appiin sun yeroo bu'u kunoo Aptoid isa jedhu kanatti mallattoon kun mallattoo appichaati jechuudha. Akkanatti bu'ee jira. Update kan jedhu kun yoo isiniif dhufe isin ammoo update godhaa rakkoo hin qabu. Update godhaa. Appiin sun amma mee keessaa baheetiin isinitti argisiisa.
Kuno isa dhumarra jiru kana jechuudha appiin sun isa dhumarra jiru kana app to'ir kan jedhu. Okay isa amma seenna kuno sambooda erga seenneen boodatti maal gochuutu irraa eegama gubbaa irratti mallattoo search kan jedhu gubbaa irratti yookaan isiniif ammoo jalatti isiniif fiduu danda'a. Update yoo gootan gara jalaatti isiniif dhufuu danda'a. Kuno gubbaa irratti isa gattu ine maal jennee barreessina imo kan jedhu kana mee irratti gattu ina isuma. Kuno imo free video call isa jedhu kana jechuudha. Isa amma gattu ina sambooda install goona kuno install kan jedhu san tuine install goona. Imo free video in the chat. Okay. Difama ega yeroo tokko install next ga install achi tuitan next sin jedha next kan jedhu kan ammas tuitan install jedha amma immoo install kan jedhu tuitani imoon amma bu'aa jira jechuudha. Imoon sun imoon update ta'ee dhufe kana baay'ee jaallatanii baay'ee sirriitti dalagaa murii baandibatti dalagaa akkasuma ittiin fayyadamaati yaada qabdanis naaf kenna. Okay sambooda imo kenna open goonee seenna imoon nuuf bu'ee jira. Akkuma imo kaanitti nuuf normally imo makaan jechuudha. Imoon kun maaliif update waan ta'eef kunoo as biratti lakkoofsa keessan asirratti guuttan sambooda right mallattoo right kana tuuxanii okay jettanii dalaga jechuudha. Galatooma hordoftoonni koo hundi keessanuu subscribe gochuu hin dagatina, share godhaa, like godhaa. Appiidhaan kanaan dura gadhiise hundaayyuu seenaatii hordofaa. Kunoo okay right godheessitti argisa imoon amma hoggaa seenu okay. Okay kunoo akkuma argitan kanatti imoon seenee jira jechuudha. Hojii jalqabee dalagaa jira jechuudha amma. Kanaafuu hundi keessanuu itti fayyadamaa isiniin jedhaa hordoftoonni koo hundi keessanuu akkanatti fayyadamaa. Gaafii biraa yoo qabaattan yeroo hundaayyuu na gaafadhaa deebii isiniif deebisa waan beekurraa jechuudha. Waan beeknurraa wal haa barsiifnu hundi kennaayyuu. Galatooma asumarratti xumuraa yaada kiyya gaafii yoo qabaattan naaf barreessaa share godhaa, subscribe godhaa, like godhaa.